Hello, welcome. Akkam jirtu hordoftoota YouTube gaaddisa barnootaa fayyaa keessanii jechuun barbaada. Har'a CVK keessan qormaata yuunivarsiitii garaagaraa hojjechuu eegaleeti kan hin jiru. Har'a qormaata jalqabaa yuunivarsiitii Haramaayatiin kan eegallu itti fufnee kan yuunivarsiitiilee hunda akka yaada koomentii keessaniitiin ilaalamtee kan yuunivarsiitii isin barbaaddanii hedduu isiniif hojjedhe jechuudha. Qormaatilee kana waliin hojjechuudhaaf gara hojiitti haaseennu laayik gochuun eegala. Nafaana bu'aa jechuun barbaada. Gara hojii keenyatti seenna. Kanaan booda yeroo gabaabaa keessatti hojjenneeti kan xumurru. Kanaaf abdii guutuun na eega jechuun barbaada. Gara ajaja tokkoffaatti yoo dabarre paartiin tokkoffaan tiruu foolsiidha. Hojiitti haaseennu maal jetti gaafiin tokkoffaan the federation of Eritrea with Ethiopia was one of the reason for the revision of the 1931 constitution. Maal jechuudha ergaan isii maal jechaa jirti. Sababni heerri bara 1931 Itoophiyaa kun kan itti fooyyeef keessaa tokko Itoophiyaa fi Eertiraa walitti maal godhuudha? Federeeshinii godhuudha yookaan walitti dabaluudhaaf jakaayyoon isaati. Sababa federeeshinii kanaatiif fooyyee heerri bara 1931 kun jechuudha. Heerri bara 1931 heera mootummaa Itoophiyaa kan barreeffamaa isa jalqabaati. Eertiraa sababni inni guddaan kanaa jechuudha. Sababni inni guddaan Eertiraa maalitti dabaluudha? Itoophiyaa wajjin walitti tokko godhuudha jechuudha. Sababni inni guddaan isa kanaa jechuudha. Sababni heerri bara 1931 tti fooyyee keessaa tokko maali? Eertiraa federeeshin godhuudha. Kan biraa immoo mirgoota muraasa tokko eeguudha. Akkasumas gara paartiilee siyaasatti miseensota isaanii hamma tokko daddabaluudhaaf yookaan akka gara dimokiraasummaa xiqqoo dimokiraasii fakkeessuudhaaf jechuudha yaadni isaaniiti. Tiruudha jechuudha. Kun gaafiin maal taati? Tiruuta sababoota ijoon irratti bara 19 sababni inni bara 1955 heerri jalqabaa kan Itoophiyaa kan itti fooyyee bara 1955 itti jechuudha. Jalqaba kan fooyyee heerri bara 1931 kun jalqaba kan fooyyee bara meeqa? Bara 1955 jechuudha. Kan lakkoofsa Awurooppaatti bara kana jechuudha jalqaba kan fooyyee. Sababni heerri kun fooyyee keessaa tokko maali? Eertiraa federeeshin godhuudha jechuudha. Sababni inni guddaan isa kana. Kanaafuu zaansaris tiruu ta'a jechuudha. Gara gaafii lammaffaatti yaada baruu gaafii lammaffaan maal jedha? The right to work and the protection against the unemployment are example of the second generation of right dha. Kun maal jechuudha? Seeronni first generation, second generation, third generation jedhamee jira jechuudha. Isaan keessaa first generation walleen jedhaman warreen akka mirgoota lubbuun jiraachuu, mirgoota bilisummaa qaamaa, sammuu qabaachuu, warri jooson warra first yoo jedhaman, second kan jedhaman immoo mirga barachuu, mirga hojjechuu, mirga dhaabilee fayyaa argachuu kanneen akkanaa kun maali? Mirgoota second generation jedhamanii jechuudha. Kanaafuu mirgoonni eegumsaa fi hojjechuu maali? Sirriidha jechuudha. Mirga second generation keessaa isa tokko jechuudha. Kanaafuu tunis maal taati? Tiruudha jechuudha. Mirgoota sadeen san sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Kamtuutu mirga first generation kan ta'e akkasumas negatiif kan ta'e jee negatiifiin sun achi keessa maal ibsa? Kan hin mulqabne jechuudha ibsa jechuudha. Kanaaf bifa kanaan jechuudha qormaanni keessan kan isinii dhiyaatu faayinaalli keessanii. Kanaaf akkanatti kan yuunivarsiitiilee 3-4 yoo hojjenne kan yuunivarsiitiilee 3 yoo xiqqaate yoo hojjenne maali? Qormaata keessanii baay'ee isin gargaaruu danda'eeti. Nafaana bu'aa jechuun barbaada. Gara gaafiitti aanutti waaceenu gaafiin sadaffaan maal jetti? According to the notion of collectivity state. Collectivity state is intervention in the affair of society is minimal and only it is exist to provide domestic order. Kun maal jechaa jirti jechuudha ergaan isiiti. Akka teoriin collectivity state ibsuudhaaf jechuudha. Teoriiwwan baay'een yeroo barannu chaaptarii arfaffaa keessatti yaadattanii jechuudha. Haalattiin teoriiwwan garaagaraa isteetiitti ibsan hedduu waliin kaafnee jechuudha yeroo barannu dubbanne. Kana keessaa maal jechaa jira? Collectivity state teoriin kun wanni inni jiru mootummaan dhimma uummataa keessa galuun isaa baay'ee xiqqaa kan ta'edha. Akkasumas yeroo domestic order yookaan eegumsa mirgoota namummaa fi kanneen kana fakkaatan qofaaf kan jidduu galuudha mootummaan akkasiitii jeetii ibsaa jechuudha. Kun maal jechuudha? Collectivity teoriin akkasiin jiru jechuudha. Kanaafuu inni kun teorii tamii jechuudha. Teorii minimalistii maqummaan isiitu maali? Minimalistii teorii kan jedhamtu sun jechuudha. Yookaan night watchman teorii kan jedhamtu sun jechuudha. Teorii sanii jechuudha kana jechuudha tun.
mootummaan giddugalummaa mootummaa xiqqaadha kan jettu tiyoorii tamii jechuudha. Minimaalistii yookaan zannaayit waachman tiyoorii kan jedhamtu malee tanaa miti jechuudha. Kanaafuu aansariis waat foolsii ta'a kun jedhee bitiin. Gara gaafii araffaatti yoo dabarre gaafii araffaffaan maal jedhaa? Ethiopia has not written constitution experience throughout its long history. Itoophiyaan seenaa jireenya isii keessatti maal ijaa heera barreeffamaa hin qabdu jaa sirrii miti jechuudha. Foolsiidha. Itoophiyaan bara 1931 irraa eegalee maal qabdi? Heera barreeffamaa kan qabduudha malee heera barreeffamaa kan hin qabneedha yaani inni heera barreeffamaa kan qabduudha jechuudha. Biyyoonni heera barreeffamaa hin qabne asirratti gaafilee akkanaa yeroo dalaydan heera barreeffamaa kan hin qabne eenyu jettanii beekuu qabdan jechuudha. Kanneen akka United Kingdom, Switzerland warreen akkasiisan biyyoota muraasaatu jira jechuudha. Warri heera barreeffamaa hin qabne yeroo baay'ee ni dhufti jechuudha. Qormaata irra filannoo keessattis dhufuu dandeessi jechuudha. Kan biyyoota armaan gadii keessaa heera barreeffamaa kan hin qabne kamiyyee fiduu danda'a waan ta'eef beekuu qabdan jechuudha biyyoota sanii. Kanaaf kana Itoophiyaan warra heera barreeffamaa qaban keessaa isii takka jechuudha. Gara gaafiitti haalutti hojiine. Gaafiin shanaffaan a political system with a formal constitution necessarily reflects the practice of constitutionalism dha. Maal jechaa jira jechuudha? Sirna siyaasaa keessatti formal constitution yookaan heera barreeffamaa qofa yookaan heera dokumentii ta'e taa'u tokko jechuudha. Qabaachuun practice constitutionalism dha kan sirriitti ibsuudha. Ibsuuf baay'ee kan nu barbaachisuudha. Akkanaa miti jechuudha. Biyyi takka fakkeenyaaf heera barreeffamaa yookaan heera dokumentii ta'e qabaachuu qofaan yookaan fakkeenyaaf heera dokumentii ta'e tokko qabaachuu qofaan maaliin ibsitu jechuudha? Constitutionalism akkasiin jechuudha. Fakkeenyaaf sirni mootummaa kanneen akka mootummaa cunqursaa duraanii kun kanneen akka Dargii, Hayila Sillaasee maal kan jennuun kun jechuudha. Heera formal constitution kan qabanii jechuudha. Garuu maalii miti? Constitutionalism miti jechuudha. Constitutionalism dha jechuun maal jechuudha? Heerri sun appilaayi ta'ee hojiirra oolee mootummaan aangoo mootummaa kan daangaa qabu ta'ee mirgi namoota kan keessatti kabajame ta'ee akkasumas wantoonni ulaagaaleen barbaachisu hundi kan itti keessatti guutameedha malee constitutionalismiin akkanumaan heera qabaattee qofaaf kan siinjamu miti yookaan kan ulaagaa guutuu miti jechuudha. Kanaafuu tunis maal taate jechuudha? Foolsiidha jechuudha. Qoftiin maal hin jechisiisu? Constitutionalismii hin jechisiisu jechuudha. Gara gaafiitti aanutti haa ceenu. Gara gaafii jaffaatti yoo dhufne jaffaan maal jedha? There are certain inherent human rights which can never be suspended under any circumstances. Maal jechaa jira jechuudha ergaan isaati? Mirgi namummaa kanneen akka mirga lubbuun jiraachuu san uumamaan kan kenname waan ta'eef haala kamittiyyuu keessatti yookaan haalli fedhe keessatti illee maal kan hin taanedha? Kan hin dhoorkamnedha. Sirriidha jechuudha kun maali? Never be suspended dha jechuudha. Under what? Any circumstances. Haala kamii keessa haa jiraannu mirgoonni namummaa yookaan mirgoonni kan lubbuun jiraachuu sun maali jechuudha? Dhoorkamuu hin qabu jechuudha. Kun maali? Tiruudha ta'a jechuudha deebiin isaati. Tiruu ta'a. Gara gaafii torbaffaatti yoo deemne laayik gochuun dagatinaa viidiyoo laayikiin gootanii dhiiftan na fakkaata. Akkasumaan laayikii godhaa jechuun barbaada. Kana qofa na gargaartanii. Okay, gara gaafii torbaffaatti yoo dabarre laayik godhaa viidiyoo kana. Gaafiin torbaffaan maal jedha? Children born from American diplomats within the territory of Ethiopia have the right to obtain American citizenship through birthplace. Daa'imni diploomaatota Ameerikaa irraa daangaa Itoophiyaa yookaan biyya Itoophiyaa keessatti dhalate takka lammummaa biyya Ameerikaa karaa maaliitiin argachuu ni dandeessi jaa? Karaa birthplaceetiin yookaan iddoo dhalootaatiin yookaan G-soil kan jettaniin san jechuudha. Karaa G-soilii saniin argachuu ni dandeessi jechaa jira jechuudha. Maali? G-soilidha yoo laalle daangaan kasilaatti dhalattee eessa jechuudha? Daangaa biyya Itoophiyaati. Kanaafuu lammummaa Ameerikaa argachuu kan dandeessu karaa maaliitii qofaani? Karaa dhiigaa qofaan. Maaliif? Diploomaatonni lammii biyya Ameerikaa waan ta'aniif lammummaa karaa dhiigaatiin Ameerikaa argachuu dandeessi malee karaa birthplaceetiin argachuu maaliin hin dandeessu. Silaa fakkeenyaaf Ameerikaan birthplaceedhaan ni kanniti jechuudha. Garuu lafti isiin irra dhalatte lafa Itoophiyaati waan ta'eef maalii miti lammummaa karaa G-soilii saniin argachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf kunis maal ta'a jechuudha? Foolsiidha ta'a jechuudha. Gaafii baay'ee barbaachisaati. Okay, gara gaafii saddeetaffaatti yoo dabarre gaafii saddeetaffaan hoo maal jedha? Gaafii saddeetaffaan the minimal state holds that state only the intervene
when the social order is suspended to be in danger. yommuu qabeenyi uummataa isaa ta'u mirgi uummataa isaa ta'u mirgi lammiilee isaa maal ta'e qofa in danger ta'e yookaan rakkoo keessa bu'e yookaan balaa keessa bu'e qofa intervene godhuu qaba yookaan jidduu seenuu qaba malee jidduun seenu qojoo sana jechuun warri minimalistoota kun maali sirriidha jechuudha. Minimalistiin yookaan naayit kan jennuun san jechuudha. Maal jechuudha mootummaan jidduu galuu kan qabu yoo mirgi namaa sarbame qofa yoo qabeenyi namaa saamame qofa malee karaa biraatiin uummata jidduu galuun qabu yookaan namoota dhuunfaa jidduu galuun qabu namni akka fedhetti haa jiraatu uumamaan mirga wajjin dhalate qaba waan ta'eef intervene gochuun danda'u kan jiru san jechuudha. Jidduu seentummaan isaa baay'ee xiqqaadha kan jiru san jechuudha. Kanaafuu maal ta'a tiruudha ta'a jechuudha. Kun deebiin isiiti tiruudha jechuudha. Minimalistii waliin akkanuma itti jechuudha. Garatti aanutti ceena. Okay, gara gaafisa laffatti yoo dhufne gaafisa laffaan maal jaa? For communitarians, the concept of citizenship begins from the individual determined by the individual interest. Maal jecha jira jechuudha ergaan isaati. Akka communitarian warri communitarianistii yookaan communitarianismidha jedhanitti yaadoonni citizenship yookaan lammummaa sun maali jaa kan warra individual irraa jalqabaa bu'uura kan inni godhatu kan inni focus godhu warra individuality yookaan namoota dhuunfaati akkanaa miti jechuudha. Communitarian maal jaa communityidhaaf dursa kannaa jechuudha. Focus godhe jennee karaa gabaabaadhaan yeroo hojjennu akkasitti teebilii hundi keessa kan inni isin kannisan yoo hubattanii jiraattan waan salphaadha jechuudha kun. Communitarianiin maalirra focus godhaa community irra focus godhaa jechuudha. Warra individual irra focus godhu maali liberaanidha jechuudha. Warra liberaalistota liberalistiitu maal godhaa warra individualiif focus godhaa. Kanaatu citizenshipummaan individual interest yookaan fedhii namoota dhuunfaatiin gabarnittaate yookaan kanaan murtooyti kan jiru eenyu jechuudha. Kan warra liberalistiiti jechuudha. Communitarianistiin waan ta'eef maal ta'e jechuudha falsiidha jechuudha deebiin isaati. Ergaa fi kurnaffatti yoo deemne kurnaffaan maal jaa indirect democracy is more participatory than direct democracy in decision making process for citizen. Maal jechaa jira jechuudha ergaan isaati. Demokiraasii gosa lamaa jira jechuudha akkuma beekamu demokiraasii kallattii fi alkallattiiti. Kana keessaa maal jechaa jira jechuudha inni demokiraasiin alkallattii hirmaachisuu irratti jechuudha yeroo fakkeenyaa fi filannoo filatan hirmaachisuu irratti yookaan murtee filannaa isaanii san abbaa abaluutu naata jettee filachuudhaaf jechuudha iddoo filannoo sanitti hirmaattee filachuudhaaf murtee kennuudhaaf jechuun akkas jechuudha. Irra caalatti kan namoota hirmaachiftu eenyu jaa warra indirectiiti jaa kun maali sobaa jechuudha. Maaliif indirect demokiraasiin bakka bu'aadha filattaa jechuudha. Karaa ittiin bakka bu'aa filattee bakka bu'aan keessan deeme sagalee sii kennuudha malee namoota baay'ee yookaan lammiilee lakkoofsaan guddaa ta'an hirmaachisuu keessatti hamtuutu irra sirriidha jechuudha. Warra direct demokiraasii hordofan jechuudha. Biyyoonni fakkeenyaa fi uummata xiqqoo qaban direct demokiraasii kana hordofan ni jira jechuudha malee. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a? Falsiidha jechuudha. Kanaaf maaliif ni jijjiiree jechuudha. Directiitu irra namoota baay'ee hirmaachisaa jechuudha. Ajaja tokkoffaa kanaan xumurree jira dhugaa soba. Gara paartii lammaffatti yoo ceene okay, paartii lammaffaan choiceidha. Neexas gaarii tokkoffarraa yoo kaafne which one of the following statement is incorrect about citizenship dha. Waa'ee lammummaa ilaalchisee himoota armaan gadii keessaa kamtu sirrii miti yookaan kamtu dogoggorayyaa. A. Citizenship is a full membership to particular state. B. Citizenship is entails the relationship between state and the citizen. C. Citizenship demands a person to be loyal to his or her respective state. D. Citizenship is the act of being a legal membership of state regardless of the duties imposed on citizen. Maal jechaa jira jechuudha. Waa'ee lammummaa kan dogoggorate kame jechuudha. Daadha jechuudha. Maaliif akkas jee lammummaa jechuun a being of legal membership of state hanga kanaatu godhe jechuudha. Regardless lammummaan maaliif keessaa qaba? Mirgaas siif kenna dirqama sirra kaayaa jechuudha. Dirqama lammummaati sirra jira fakkeenyaaf biyya ta'e eeguudhaaf maal ta'uudhaaf dirqama lammummaa qabda yeroo jedhanii dhageessu jechuudha. Kun maal mul'isa jechuudha? Kan mirga qofa sii kennuu osoo hin taane kan duty siif keessaa qabu ta'uu isaati. Inni kun ammoo duty tokkollee kan lammii isaa irra hin baachiifne yookaan lammii isaa irraa kan hin qabnee fi mirga qofa kan eeguudha jaa sirrii miti jechuudha. Kanaafuu daan kun maali? Roongii godhaa jechuudha. Kamtu sirrii miti waan jeef
this correct answer ile jechuudha. Gara gaafii lammaffatti yoo ceene like gochuun dagatinaa. Okay, lammaffaan one of the following is not correct about the function of government. Kana namaan gadii keessaa tokko hojii yookaan functionii mootummaatii miti jedha. A. Formulating economic policy. B. Defending the state from any threats. C. Urging the people for conflict and violence. D. Providing guarantee for the right of its people. Hojiin mootummaa maali jenne fankishiniiwwan mootummaa tokko mirga lammiilee eeguu, biyya eeguu, dinagdee hoogganuu fi wantoonni akkasii kun maali fankishinii isaati yoo kan ta'u ta'e ammoo inni kun maal jaa sarbiinsaa fi walitti bu'insaaf ummata isaa kan jajjabeessu kan kakaasu kana keessatti kan hirmaachisu yaa ummata isaa akkanaa miti jechuudha. Mootummaan fankishiniin isaa kanaa miti jechuudha. Kan hojiin mootummaa kanaa miti jechuudha. Lammiilee wantoota akkanaa kanarraa maal godhuudha irraa eeguudha. Miidhama akkanaa sarbiinsa mirgoota fi qabeenya isaanii irratti illee ta'u irraa dhorkuudha yookaan difeendi irraa gochuudha jechuudha. Gara tattaanutti yoo ceene gaafiin sadaffaan maal jetti? One of the following is not mode of acquiring Ethiopian citizenship dha. Chapter afraffaa keessa yeroo barannu ni yaadattu jechuudha. Kanneen armaan gadii keessaa tokko karaa lammummaa Itoophiyaatiin hin argamnedha. Lammummaan Itoophiyaa malatti hin argamne keessaa katee kamii jaqa armaan gadii keessaa? A. G-soil. B. Naturalization. C. Restoration. D. G-sanginam. Maal jechuudha? Karaa lammummaan Itoophiyaatti hin argamne yookaan Itoophiyaan kan hin hordofne maal jechuudha? Barji pileesiidhaan hin kennitu jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan G-soilii hin hordoftu jechuudha. Kana jechuun mirga G-soilii yookaan barji pileesii san hin hordoftu. Fakkeenyaaf osoo dippiloomaasiidhaanis Itoophiyaa dhufuu baattee akkanuma hojiidhaaf dhuftee asitti daa'ima tokko kan deessu taate daa'imtitti ati deesse kun maali lammummaa Itoophiyaa argachuu hin danda'u. Sababni inni hin arganne maali? Seerri Itoophiyaa maali? Kanan hordofu jechuudha. Karaa barji pileesiitiin lammummaa isaa hin kennu jechuudha abbaa fedheefi. Kanaatu orka jechuudha. Kanaatu maali? Karaa ittiin lammummaa Itoophiyaa argatan hin taane keessa ta'e keessa kana jechuudha. Garatti aanutti deemna. Okay, gaafii afraffaan maal jaa? Which of the following is the third generation right? Akkuma reeffamtana yeroo dhugaa sobaas hojjennu laaltu mirgoota san sirriitti adda baasuun baay'ee barbaachisaadhaan jedha jechuudha. Third generation katee karaa maangidii kana keessaa kamii jechuudha. A. Right to the environment. B. The right to education. C. The right to life. D. The right to movement dha. Amma right to education mirga lammaffaa second generation dha jechuudha. Environment ammoo maali? Naannoo fi kunuunsuun mirga generation sadaffaadha jechuudha. Erga lameen kaan guutame booda gara environment kee eeguutti deemtaa jechuudha. Jalqaba kan jiru farestiin kan eegamuu qabu kame jechuudha. Mirga first generation warreen jedhamuun warreen akka mirga lubbuun jiraachuu fi bilisummaan socho'uu kan jawsan jechuudha. Warreen akkanaa kana jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Third generation waan nu gaafateef answers environmental right dha jechuudha. Okay, jira gaafii shanaffatti yoo deemne gaafii shanaffaa maal jedha? The agent of state which makes and takes the action on the behalf of state demands to be maaliyaa kan statein fedhii isaa keessa hojjete jechuudha. Maashinarii dha jechuudha. Kan maashinarii san gaafate jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo barannu chapter afraffaa keessatti state fi government gaafa wal bira qabnee ilaallu maal jenne statein fedhii isaa eenyu keessan apply godhe jechuudha. Government keessan kanaafuu governmentiin akka maashinariiti jechuudha. Akka maashinariiti waan ta'eef governmentii barbaada jechuudha. Amma kan mootummaan fedhii isaa yookaan statein kun fedhii isaa kan keessa irratti hojiirra oolfatu maali jechuudha? Government kan jawwanaatu akkasii jechuudha. Gaafa state fi government wal bira qabnee sirriitti adda baafnee jirra jechuudha. Chapterii arfaffaa keessatti garatti aanutti ceena. Gaafii jaffatti yoo dhufne gaafiin jaffaan maal jedha? Which statement is false about constitution? Waa'ee heeraa ilaalchisee kamtu sobayyaa yookaan kamtu sirrii mitiyaa? A. Constitution of state sets out the principle and the values upon which of state is organized and governed. B. Constitutionalism has the idea of rule of law where both public officials and the government shall be held accountable for their action. C. When laws
customary practice the decision of an organ of state is controversy to the principle of constitution, they shall be valid. D. Body of laws and the rules that determine the organization and the distribution of government power. E. All laws in country are made to be fulfill the objective and the goal clearly specified in where in constitutional state. Way constitution ilaalchise kamtutu sirrii miti jawaan jeef. Okay, kanaaf deebiin isaa maal ta'e jechuudha. Constitution gaditti jechuudha. Law fi customary practice fi decision making garagaraa heroonni xixiqqoon kana gaditti ban jechuudha. Yoo kana faalleessanii argaman maal ta'u jaa? Yoo kana faalleessanii kan argaman ta'e yookaan constitution faalleessanii kan argaman yoo ta'e valid ta'u yookaan hojiirra ni oolu jechuudha baadiyyaa yaadni isaati. Garuu maal godhe jecha hanga kanaa balleessee jechuudha. Jecha hanga kanaa jechuun hangi balleessee invalid godha jechuudha. Invalid godha malee valid hin ta'u jechuudha. Kanaafuu hojiirra ooluu hin danda'u jechuudha. Kana faalleessinaan maali? Constitutioniin supremaasii dhoonni inniif isa kana faalleessinaan looyinis sadarkaa barbaadetti jechuudha. Heroonni sanii gad jiran maali? Tokkolleen hojiirra oolanii jechuudha. Isa kana faalleessanii jechuudha. Kanaaf yaansariis siitaa kan sirrii hin taane sii kana jechuudha. Gara gaafitti aanutti ceenaa laayik gochuun dagatinaa hiriyoota keessaniif sheer godhaa yaada qabdan koomentii jala naa kaayaa. Qormaata yuunivarsiitii kamii akka hojjennu itti aansinee jechuudha. Yaada keessan naaf kaa'uu hin dagatinaa jechuun barbaada. Okay, gara gaafii torbaffaatti yoo dhufne according to the Hofeld incidents clever right are clever right jechuun akka Hofeld ibsetti clever right akkamitti ibsi? Clever right yeroo ibsu chapterii 5ffaa keessa jechuudha. Clever right yeroo ibsu Hofeld maal jechuudha? Clever right jechuun maal jechuudha? Mirga fakkeenyaa fi yoo namni biraa tokko dirqama qabaate ati mirga akka qabdu fakkeenyaaf yoo isin kaase yaanni isaa maal jechuudha? Akka clever rightiin inni ibse kanatti maali clever right jechuun akkam jechuudha? Fakkeenyaaf namni tokko yoo birrii wayii tokko sii liqeesse namichi liqeesse kun gaafachuudhaaf maal qaba? Clever right qaba. Garuu ati waan san deebitee kafaluudhaaf yookaan maallaqa san deebisuudhaaf maal qabda? Duty tu sirra jira jechuudha. Kanaafuu clever right jechuun mirgoota akkasii jechuudha. Yoo nama birarra dirqamni yookaan duty hin jiraate qofa ati clever right qabda jechuudha. Kan nama birarra dirqama kaa'u qofaatu maali jaa? Clever right jama jaa. A right that right holder enjoy without support or interference of the other. B. Right that entail the absence of power in other party to alter normative situation. C. The power holder can change or cancel other people or their own entitlement. D. The right impose the obligation on duty. Be therefore the right holder to enjoy this right. Kanaaf namoota enjoy ta'u saniif maali? Dirqama maal godheeti? Nama biraa tokkorra dirqama isaa kaayeeti jechuudha. Atiin gaafatu maal qabda yeroo sanii? Mirga qabda. Inni sii deebisuudhaaf immoo duty qaba jechuudha. Kanaaf clever right jechuun mirga nama biraa tokkorra duty kaayee siif mirga kennu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa kana ta'a jechuudha. Hofeld clever right yeroo ibsu akkasitti ibsee jechuudha fakkeenyaa wajjin. Paartii kana asumarratti yoo dhaabne nigaa paartiitti aanuun asirraa haafne gaafii 8ffaa filannoo gaafii 8ffaa irraa eegallee hanga bilaank ispeesii hunda guunnutti kan waliin hojjennu ta'a. Yeroo gabaabaa keessatti isinii dhiyeessa nagaan naa jiraadhaa. Teenkuu jechuun barbaada. Yaada qabdan koomentii na jala naa kaa'a. Qormaatatti aanu kan yuunivarsiitii kamii akka hojjennu koomentii jala naa keessan baay'ee gaariidha jechuun barbaada. Nagaan naa jiraadhaa. Teenkuu.